Chidi hundi keessan nagaa fi kabajaan keenya idduma jirtanitti isin akka qabusan jecha warroonni toora YouTube chaanaalii kanaaf haartatan immoo viidiyoo kana like akkasumas immoo chaanaalii kana subscribe gochuudhaan eegalaa isin jenna jechuudha. Egaa artisti Umar Suleeman ani qabsaa'aa uummataati malee kan paartii siyaasaa miti jechuudhaan hin dubbateera jechuudha. Uummanni Oromoo tokkummaa mootummaa taankiif xiyyaara qabu dura dhaabbachuun sadarkaa ammaa kanarra kan gahe ammas tokkummaa dhaabbachuun murteessaadha jedha. Jiraan artisti Umar Suleeman. Jiraan artisti Umar Suleeman weellisaa beekamaa Oromoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa muddee 27 gara biyyaa deebi'ee ture. Artistiin beekamaan kun dhalattee kan guddatte godina Baalee ganda Abubakar Zollaatti erga sababa siyaasaatiin biyyaa bahee booda waggoota dheeraaf biyya Noorwee keessa jiraataa tureera. Akkamittiin hojii aartiitti deebi'ee kan jiru immoo uummata mirga isaatiif falmatu irraa dhalachuun isaanuma keessattiyyuu barataa guddachuu kiyya akkan bilisummaa uummata Oromootiif kan qooda kiyya gumaachuu na kakaaseera jedhee dubbate weellisaa artistii Umar Suleeman. Ani aartii kanan eegale akkuman aadaa hawaasa keenyatti uummaticha bakka cidhaa fi qophii adda addaa irratti akkuman sirbu sana anis akkasuma sirbaa fi taphachuu keessatti guddadhe jechuun dubbateera. Uummanni Oromoo bara dheeraaf mootummaa gabroonfataa waliin qabsaa'aa kan turedha kan jedhu artistii Umar. Anis bara sana kaasee uummata qabsoo keessatti dhaladhe qabsoodha keessatti guddadhe jedha. Kanaafuu qabsoon dhimma ani Oromoo booda itti makame osoo hin taane kan haadha fi abbaa akkasumas immoo uummata naannoo isaa irraa dhaladhe ta'us himeera. Kanarraa ka'uudhaan waamicha qaama kamiyyuu osoo hin eeggatin dandeettii aartii fayyadamuun waan irraa eegamu gumaachuuf haa yaalaa akka ture hima. Gameechi kunis gama geerarsaa walloo fi sirboota aadaatiin akka uummanni Oromoo abdii hin kutanne dadammaqsuu fi haamilee itti horofaa ture. Artistii Umar Suleeman wayita aangawoonni habaaboo biyyatti galanii artistoonni isaan waliin turan hedduunis gara biyyaatti deebi'anii turan. Ati maaf gara biyyaatti hin deebine jedhamee yeroo gaafatamutti ani qabsaa'aa dhaabaa miti, ani artistii uummata qabsaa'aa uummataati, ani nama dhiheenya kana qabsoo eegales miti jedhee dubbateera. Itti dabaluunis immoo egeree illee aartii dhaabaa miti kan hojjennu dhaabbanni keenya bara 1981 akka uummataatti sochii aartii Oromiyaaf Oromummaatti dabalame malee ani qabsoo gaafa sana hin eegalle jedhe jeneraal artistii Suleeman. Mootummaa darbu yookiin immoo kufuu danda'a. Aartiin garuu baroota qaxxaamuree kan jiraatudha kan jedhu artistii beekamaan kun ammas aartii keenya itti fufuun uummata keenyaaf qabsaa'uu qabna jechuun dubbateera. Dhumarrattis tokkummaa murteessaadha sadarkaa amma irratti argamnu kanas kan geenye waan tokkoomneef tokkummaadhaan mootummaa taankii fi xiyyaara qabu fuuldura dhaabbachuun jijjiirama kan dhufedha. Haa ta'u malee tokkummaan uummataa keessatti jiru kun dhaabbilee siyaasaa keessatti hangalle. Kanaafuu dhaabbileen tokko ta'uu fi afaan tokko dubbachuun jijjiirama amma argame kana itti fufsiisuun uummata fuuldura deemuu qaba jechuun dubbatee jira.